Yeskoyinii tana hedduun kennan beeknu. Yeskoyiniin tuni haarayaa. Yeskoyiniin tun haaraya ta'uu isii qofa osoo hin ta'in sa'a 3,772 fi 800 nuu kenniti. Isillee akkuma taannee taap godhuun qubaan iskiriina keenya akka tuttuquudhaan kan walitti qabannee fudhannu jechuudha. Erga walitti qabannee fudhannee booda 1,000 yeroo nuu gahu boostuuf godhuu dandeenya. Mee akkamitti 1,000 geennee boostuuf goona kan jedhullee immoo waliin ilaalla. Kanaaf koyinoota yeroo baay'ee haarawaa dhufan daddaffiidhaan itti fayyadamnee daddaffiidhaan ittiin of guddifnee daddaffiidhaan ittiin jijjiiramuu qabna. Hedduun keenya immoo bakka faayidaa nuun qabnetti yeroo keenya gubnee bakka faayidaa nuun qabnetti yeroo keenya dabarsina. Fakkeenya taab yeroo goonu kanatti waa 10 waa 20 taab goonee bakka 10 20tti yoo akkatti walitti qabanne osoo tokkoon isaa doolaaruma 10 nuu kafalee doolaara 200 300 ji'atti dalaguu dandeenya jechuudha. Doolaara tokko qarshii 220 yoo lakkoofne hangam akka inni ta'u immoo reeguun waan salphaadha. Amma 1,000 guutee jira. Isii jidduu jirtu kara gadii jirtu boost kan jedhu kana ni tuqa. Kan gara olaanuu maltii taab kan jedhu kana ni tuqa jechuudha. Maal godha yoo kana taabiin kiyya 2 ta'ee jira jechuudha. Kan itti aanu tuquudhaaf maal godhe naan jedha yeroo 2,000 taabii godhii yeroo 2,000 yookiin immoo taab gootee yeroo 2,000 koina 2,000 gara oliitti kan amma 200 300 400 jedhu kana dabaladhuuti. Eegas immoo 2,000 yoo sii guutte ammallee qubaan tuquu san salphifadhu yookiin immoo laaffifadhu naan jedhaa jira. Inni kun immoo giruuppitti makami yookiin immoo giruuppii kee uumadhu naan jedhaa jira. Isaan kunniin warra baay'ee dalagaa jiran jechuudha. As keessa yoo ilaalle jalqaba irratti namni nuti argannu biiliyeena 112 nama walitti qabatee kan itti aanu biiliyeena 54 haaluma saniin gadi bu'aa deema isinii dalagaa jiru bira dhuftan jechuudha. Eerna kan jedhu ni tuqna. Deeyilii eerna 1,000 nuu kenna. Kompiliit isa fudhannee jirraa kan itti aanu fooloo kan jedhu san ni tuqna. Fooloo ni guuna tiwitara bira dhaqnee egaa fooloo goonee xumurree seennee booda as duuba deebinee maal goona open link jennee ni tuqna jechuudha. Linkicha erga bannee booda duuba deebinee dhaqnee maal goona jechuudha cheek kan jedhu tuqna. Cheek kan jedhu tuqnee success yoo ta'e immoo raayitii nuu kenna join chaanaal kan jedhu ni tuqna. Chaanaalii isaaniitti ni makamna jechuudha. Haala kanaan cheek goona. Close jedha. Laala chaanaaliitti ni makamna jechuudha. Haala kanaan ergas booda maal goona duuba irraa deebinee cheek kan jedhu tuqna. Makamuu kenna yoo arge success jedhee nu dabarsa jechuudha. Haaluma kanaan wantoottan inni nu ajaju hundaayyuu dhaqnee itti makamna. Erga itti makamnee booda innis nuuf banaa deema. Haala kanaan koyinoottan isaa hunda walitti qabanne jechuudha. Koyinii isaa kanneen hunda erga walitti qabannee faayidaan koyinii walitti qabachuu kun hoo maali kan jedhu. Koyinicha akkuma airdroppoota kanaan dura telegiraaman haa ta'uu karaa biraatiin dalagneetiin walitti qabataa turre faayidaan isaa maali kan jedhuu fi faayidaan isaa tokkoon tokkoo wanta walitti qabannuu kanarraa tokkoo isaa irraa koyina yookiin mootuyyuu saantiima kan jedhamu walitti qabanna. Saantiima kanneen walitti qabnee gara tooniitti jijjiirra jechuudha. Toon isa toonitti erga jijjiirree akkuma taabiswaappitti jechuudha. Ni gurguranna yookiin mootu gara doolaaraatti ni jijjiirra. Doolaara keenya gurgurachuudhaan galii dabalataa telegiraamirraa mana keenya teennee haala salphaa ta'een argachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana YouTube Harbour Media Network jalatti argattu. Mee amma koyinoottan hanga ammaa walitti qabadhe gara olii dhaqnee haa ilaallu. Koyina 306 walitti qabee jira jechuudha. Ammallee sadaqa boostis kan jedhu kana lammaffarra kan jiru bira ni dhaqa. Ni tuqaa maltii kan jedhu ni tuqaa konfiirma 4,000 maltii ammallee ni tuqaa. Koyina 4,000 yoo narraa fudhatu leebilii lammaffatti na jijjiire. Koyina 8,000 yoo narraa fudhatu immoo leebilii sadaffatti na jijjiire. Koyinii 16,000 yoo narraa fudhatu leebilii afuraffaa yookiin immoo yeroo taab godhu 4 akkanaa baay'atu. 5 akkanaa baay'atu 64 fudhatee 6 akkanaa baay'atu 128 fudhatee 7 akkanaa baay'atu taabii akkasitti naa jijjiiraa jira jechuudha. 256 fudhatee 8 akkanaa jijjiirutti. Amma fakkeenya yoo akka gadi tuqumee kanaa lakkaaya 8,9 naa lakkaayaa jira jechuudha. Laala 9 naa lakkaayaa 170 qabu kana amma maal godha salphumatti taap gochuudhaan daddaffiidhaan fudhadhee garam deema jechuudha. Gara fuuletti aanutti cehaa jechuudha. Kanaaf maal gootan isinillee taap yeroo gootan akka harki isin hin dadhabneef akka mootuu taap yeroo gootan itti harkaan hin laaffifanneef maal godhuu qabdanii
taabii keessan kana ol guddistan yeroo takka gattuutan akka nama sagal tuqeetitti sagaleen isinii baay'isa waan ta'eef jechuudha. Friend kan jedhu kana isa sadaffarra gara dhumaatiin jiru ni tuqxu. Invite kan jedhu ni tuqxu. Copy link jedha. San booda maal gootanii duuba irraa deebitanii hiriyoota keessan bira dhaqxanii hiriyoota keessan affeertu jechuudha. Anamma mee kallattiin hiriyootan koo bira dhaqaa paste godhaa ni ergaa fi affeeree jira jechuudha. Akkuma san immoo nama barbaaddaniif dhaqxanii paste gootanii ergitu. Erga ergitanii booda yoo barbaaddan gruupii irratti garee yoo qabaattan ta'e garee keessan irratti fiddanii maal gootu maxxansitu. Anamma garee guddaa qabaa garicha san irratti fidee paste godhee jira. Linkiin tuqaa ni seenaa. Linkicha tuqee erga seenee booda isii gara xumuraarra jirtu play dollars coin kan jedhu ni tuqaa seenetiin tapha kiyya eegalaa jechuudha. Haala kanaan coin walitti qabanna. Haala kanaan immootu taphannee haala kanaan galii dabalataa hedduu arganna jechuudha. Namoonni haala kanaan walitti qabatanii gaafii yaadni garaagaraa wanti garaagaraa isin dhibe yoo jiraattan keessan quunnamuu dandeessu. Gara Harbour Media Network yookiin immoo Harbour Inspire yookiin immoo kara garee Telegraamaas, Yuutuubiis haa ta'u, Tiwiitaraas haa ta'u kara kamiinuu na quunnamuu dandeessu. Chaanaalii Yuutuubaa keenya Harbour Media Network achirratti koinoottan hedduu kan isinii maxxansu ta'a jechuudha. Achirratti wantoottan hedduu kan isin irraa ni barattan jedhee yaadu kan isiniif maxxansu ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan fayyadamaa horaa bulaa deebanaa waan isin dhibe kamiifuu yaadaaf gaafii keessaniifis